Tole kabajamoo hordoftoota YouTube channel Fayyuu Jaalalaa ammas nagaan isiniif haa ta'u deebi'ee dhufeera jechuudha. Gaaffii na gaafatte mucaan tokko maallaqa qarshii 300 qaba. Qarshii 300 yeroo kana keessatti haala ammaatiin yoo dhufe maal hojjechuu danda'a? Naan jettee na gaafatte kun kan shiitii isin garuu itti fayyadamtu jedhee tana jechuudha. Biyya galuun keessa waan hin oolle gaafa biyya galtan immoo hojii mataa keessanii hojjechuun dirqama keessanii. Dirqama eenyu keessanii jechuudha hojii mataa keessanii hojjechuu qabdu. Inkaamii wayii argachuu qabdu jechuudha. Galii wayii qabaachuu qabdu. Kanan ta'u taanaan ishee qabdan sin jalaa dhumaa jechuudha. Kanaafuu mucaan kun amma akka biyya galteeni hojii wayii hojjechuu barbaadde hojii hojjettu sanaaf immoo warreen biyya keessa jiran information dura argachuu qabdi. Nama faana mari'achuu qabdi. Maal osoon hojjedhe bu'aa naa qaba. Yeroo kanatti maaltu gabaansa ol ka'ee jira. Yoo ani hojii jalqabe kan dafee narraa ka'u kan immoo bu'aa naa argamsiisu immoo maalidha jedhee namni nama mari'ataa jechuudha. Kanaafuu mucaan kun immoo na barreessiteerti jechuudha na gaafatteetti. Isin hundillee akka itti fayyadamtaniif kana isinii fidee dhufee yaada kana jechuudha. Qarshii 300 jechuun yeroo kanatti maal osoo ittiin hojjedhe na leetarreessiteetti suuqii uffataa dubartii jechuudha. Uffata dubartii, caammaa dubartii, kosmootiksii yookaan wanta miidhaginaa, suuqii shaqaxii beektu mitiire wantoota garaagaraa wanta manaaf fayyadan tokko jechuudha. Shaqaxii beektu waan akka misira maal jedhama gaasaan kun keekii, sukkaara, buna bakka isaan makkana shaqaxii jedhamu suuqii shaqaxii. Isaan kana keessa yeroo kana keessatti wanti gabaa qabu bu'aa immoo qabu kamidha jetteerti mucaan kun jechuudha. Egaa wanti tokko hojiin hojjetamu immoo haala yeroo faana ilaalame hojjetamu malee waanuma hojii ta'eef hin hojjetamu. Waan hojii ta'eef hin hojjetamu. Waan yeroo faana deemutu hojjetama jechuudha. Fakkeenyaaf suuqii caammaa banachuun hin danda'amu. Suuqii uffataa banachuun hin danda'amu. Irra immoo kamtu yeroo kana faana sirriitti deema. Kanaaf anamma yaada koo isiniin ibsa jechuudha sirriitti. Fakkeenyaaf maaltu bu'aa isheedha qaba osoo daldalte jedhee kanan deebisuu fi suuqii shaqaxii. Sinee galamti Oromoodhaan garuu sooriyaanii waan jedhamu beeku shaqaxiin kun suuqii shaqaxii wantoota garaagaraa of keessaa kan qabu jechuudha. Wanta mana keessatti namni itti fayyadamu saamunaarra kaasee jechuudha. Bakka namni mana isaa keessatti wanta hin fayyadamaa jettee beektu tokko anamma wanta mana koo keessatti fayyadamu sirriittan beeka osoo suuqii shaqaxii banadhee sirriittiin fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo kana keessatti suuqii shaqaxii baay'ee gaariidha. Maaliif jettee fayyoodha? Yeroo kana keessa biyya keenya keessa qaala'insi baay'ee waan jiruufi uffata namni bitachuu dhiiseera. Seettani caammaa bitachuu dhiiseera. Yeroo darbee ji'a 3 dura jechuudha naannoo ji'a 3 dura naannoo ximqataa fa'aa beektu. Ximqanni ji'a 5ffaadhamti. Yeroo sana suuqii deemee anatu caammaa garaagaraan ilaala jedhee suuqii deemee safaruma suuqii guddaan deemee yeroo deemu caammoliin jechuudha hamma 2000 caammaa amma bakka Adidaasii gosuma Adidaasii naamni caammaa dubartootaa suma shiffinii sana akkuma sharaatti jechuudha. 2000, 1800, 1700 yoo akkam siiqannasa 1500 kanaa gaditti sitti gurguran jechuudha. Caammaa yeroo darbellee bitee fa'aa jechuudha dabalatee. Achi kee amma immoo eengadda kana immoo yeroo deemu laala ji'a meeqa ji'a 4 asitti yeroo deemu surriin birrii 1000 gale jiinsiin birrii 900 gale birrii 800 gale birrii 600 si kadhatu surrii jiinsii 600 bitadhu siin jedhu. Caammaa yeroo darbe birrii 1500 macarrashaa caammaa ta'e birrii 1000 hin bitee dhufe.
sababni isaa maaliif jennaan qaala'insi nama mataarra waan beef namni waan hundumaa uffata caammaa maal dhiisee garuma qoonqoo isaa guuttachuutti maallaqa isaa guuteera jechuudha. Irraa hafuu didee jechuudha. Yeroo kan seeviillee godhee ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5tti walitti qabe waa tokko bitachuu danda'a. Amma garuu namni uffata suuqii caammaa suuqii isaan kana yoo deemte cal jedhama namni gaafata malee waanuma tokko gabaan isaa hin jiru. Namoota baay'eellee gaafadheera jechuudha. Gabaan uffata gabaan caammaa si jammar namni ji'aan uffata sin bitatu. Yoo bitate waggaatti tokko bitata. Waggaatti oriijinaalii tokko bitata yoo ta'u baate immoo salbaajii bitata. Halkan gurguramu jechuudha. Salbaajiin gara galgalaa hin gurguramu Finfinnee keessatti bakka garaagaraatti jechuudha. Fakkeenyaaf galgala galgaleeffatanii yoo deemtan naannoo Maganaanyaa jechuudha. Galgala keessa sirriitti gurguramu salbaajii. Isa bitee namni uffata baay'ee rakasa shurraabota birrii 30 fa'aa 40 fa'aa bitatu. Yoo suuqii deemte 500 kan 600 jechuudha. Kanaafuu yeroon taa'ee yaadu bakka namni garuma mana isaatti guuttachuu waan nyaatu waan dhugu isuma kanatti gadi luuccee malee uffata bitadhaa caammaan bitadhaan hin jiru. Irraan hafu ka dhugaa waaqa yeroo baay'eeyoon kana dubbadhu sin hin aartu. Angaruu dhugaa jiruun sinitti maara dhugaa waaqa keessa hin jira bar anis jaruma keessa hin jira. Fakkeenyaaf galii keenya nan beeka. Hammam akka ji'aan arganu nan beeka. Isa keessa immoo hammam akka mana keetti fidhu nan beeka. Kanarraa ka'e kan namoota tilmaamuun salphaadha jechuudha akkatti namni jiraatu magaala keessatti. Kanaafuu habiibtii kiyyaa warri kaanillee jechuudha. Suuqii shaqaxii immoo kana ni filadhe namni uffata bitachuu dhiisuu danda'a, caammaa bitachuu dhiisuu danda'a. Garuu nyaachuu dhiisuu hin danda'u. Amma har'a ittoo tokko hojjedheera, har'a nyaanneerra bor dhiisuu hin danda'u. Boris nan hojjedha. Ittaanis nan hojjedha. Maali yeroo hundumaan bitaa jechuudha. Fakkeenyaaf saamunaa har'a uffata miicceeraa saamunaa fixeera yoo ta'e hin jiru ta'an bor nan bita. Misira bor nan bita. Kiikii nan bita. Shunkurtii nan bita. Wanta bakka kana waan qoonqoo ta'e hundumaa mana keessa barbaachisu hundumaa nan bita jechuudha. Bishaanirraa kaasee nan bita. Kanaafuu yeroo kanatti haala amma jiru kana keessatti biyyi kuni yeroo fi haala kana keessatti wanti bu'aa qabu daldalaan jechuudha. Suuqii shaqaxi. Kan kun baay'ee sin awwaaxaa jedhee yaada dhugaa waaqaanna. Birriin 300 baay'ee gahaadha. Sirriitti suuqii guddaa guutuu yeroo gurgurtullee wanta ija guutu guddaa sii ta'a. Meeshaa sirriitti bituu danda'a. Mana keessa waan hundumaa guutee karaa alaarraan shunkurtii, timaatimii kun deelii waan namni fayyadamudha. Baay'ee shunkurtii, timaatimii warreen akkanaa kun deelii guyyaa waan fayyadamu waan ta'eef sirratti hafee waan kassartuu hin qabdu. Akka kakuyyaa dokon hatte gidduutti sheeduun deeme innaa kanas nin jedha. Itti dabalataanis immoo suuqiin kan meeshaan illee jira. Meeshaa mana keessaa beektu wantoota mana keessatti hin fayyadamamu sahaanii, burcuqqoo, minaamin warreen meeshaa mana keessaa hunda jechuudha. Distii maal warra kana suuqichillee jira. Amma suuqichuma meeshaa sana caalaallee suuqii mana meeshaa shaqaxii kanatu irra bu'aa qaba. Hiriyaan hin qabaan amma hiriyaa kan yuutuubii korratti illee argitanitti baay'een keessanii suuqii meeshaa kan qabdu gara Finfinnee keessa gara naannoo Addisuu Gabaati jechuudha. Yeroo kana namni meeshaa bitaa jiru naan jette dhugaa yeroo itti naa bilbilti nan gaafadha akkam gabaan naan jedhuuni gabaanii qaza qorreera hin jiru. Namni maal meeshaa bitaa itti dhuguma ka meeshaa namni yeroodhaan meeshaa bitee jijjiira. Maallaqa seef godhe irraa hambisee faashinii dhufu yeroo itti meeshaa fa'aa bitatee jijjiirrata. Kanaafuu walumaa galatti bakka kana sin gorsa jechuudha.
suuqiin hammamillee yoo baay'ate namni fayyadamus hammanuma baay'ata waan ta'eef suuqii shaqaxaa kisaaraan qabu. Gabaanis hin dhabamu jechuudha. Murteessaan garuu naannoo itti banattu. Machees karaa gubbaa malee mana keessatti yookaan suuqa keetti hin banamu. Bakka daandiirra mijeeffattee suuqii akka kana shaqaxaa meeshaalee shaqaxaa mana keessaa kana banannaan sirriitti fayyadamtaa bu'aa qabeessa taataa siin jedha. Warri kaanillee kanatti fayyadamaa laayik gochuun dagatina. Ciao.